Ani eegale kuni qoricha fayyaa isiidhaa barbaaduu fi kanaafin deemaa jira. Egaa osoo rafeetis haa ta'uu fuudha irratti fuudhuudhaaf ta'anii gubbaan dhalattee tunu hundi mataa dhukkubbii fi dhibdee egaa hamtuu fi irratti taatee jirti. Inshaallah rabbi nuuf haa fayyisu. Qorichootaan barbaada deemutti jira. Ammas nu faana tura. Rabbi qoricha fayyaallee rabbi nuuf haa hiruu fi akkaataan keessa jiru hedduu nama dhiba nama yaachisaa. Bakka jirtanitti du'aadhaan nu faana tura. Si dhukkubduu manatti dhiiseetiin daandii irra deemaa jira. Daandiin kunis dheeraa. Dubbiin tuni dubbii hamtuu waltattuu jalqabarraa eegaltee hanga ammaan tanatti dhibdee hamtuu keessaa nu jirtu waan ta'eef du'aadhaan nu jajjabeessaa. Haalli isiin keessa jirtulleen haala hamaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shama akkam jirtan bakkuma jirtan nageenya rabbii guddaa isin biraa haa jiraatu isiniin jechaa. Arraas kun deebinee jira sagalee tiyyaas laaltanii harkutti ni dhageessan jechuu qayyu. Cufamee hanga sagaleen kan naafattuuti haalli viirusaan irra jirtu haala hamaadha. Haala kana keessatti immoo namaas arkachuu hin dandeenye kophumatoo jechuun waliin haala hunda keessa olii gad raafamaatiin jira. Inshaallah isni rabbiitiin waan godhuu fi waan dhiisullee walii wallaalee jechuudha. Inshaallah maaliif jennaan aaneetiin wal qabattee irra keessa jirtu waliin biroo itti lootee jechuudha. Haalamaa keessa jirti du'aa inni godhaa bakkuu jirtanii jajjabaadhaa isiniin jechuu barbaade. Isiniin jechuu barbaadeeti maaliif nama tokkollee nagarree jechuudha. Namni tokkollee kan nutti dhufallee hin jiru. Nama barbaadellee arguu hin dandeenye. Ani amma isii biraa asbeetiin waan kana hunda maruutti jira. Amma falaa fi mala akkaan ta'u wallaalee fi fuudhaa jechuudhaaf tattaafataa jira jechuudha. Kanaaf egaa daawwattoota hordoftoota keenya wanni toora irraa isin jalaa badeefis haalli keessa jiru kuni kunuu ragaadha jechuudha. Sagaleen tiyya amma akkam keessa jirti wanti jedhamu ragaa biroon barbaachisu jechuu barbaadeeti. Akkuma gaa keessa jirru keessa jirra. Maaliif namni bakka deemutti waa fasaadaa waa balleessaa deemee haalota kanaatu nama mudata. Kana keessatti immoo namni hin jiru kajuu nama yaachisa lafti keessa jiru tuni jechuudha. Maaliif ibidda gamasii qabatee ibidda biroo asiin qabsiisu iyyaa fi akka nama maraatu godhachuun hanga dhukkuba biroo irraa tuusi buusu si mudaa jechuudha. Kanaafiin dirqamee jechuudha. Kanaafiin dirqamee viidiyoolee isinii maruu silaa barbaachisaa ta'u hunda isinii maruu dhabee jechuudha. Isinii osoo hin mariin haala kana mudadhe maaliif hubattummaa fi haala isiin irra taate kanaaf namni biraa dhabamuu fi waan an keessa jiru anumaa fi uumeetu beekaa jechuudha. Kanarraan ammoo namoonni silaa bakka tanatti dhiyaachuu qaban silaa jaarsumsiilleedhaan qabii warri jiran hunduu waan isaan ta'an anuun beeku warri silaa waliin jiru soorii dabalatee kaanilleen silaa namni yeroo haala kana mudatee harkee namatti dammachuun takkanuma jiraata. Isaanillee miti warri silaa raasaa kana lafa tana dhiyeenya keessa jiru sani haalli lafa tanaa walumaa galattu akkitti nama himanii fi akkitti dhiisanillee nama rakkisaa jechuu hedduu dhiibbaa gurguddoo qabaa. Sanirraan maaliif akka keessa turre ifaa fi bilisa garuu haa ta'uti akka sana fee haalli mana mudataa jiru haala san caalaa ulfaataadha jechuu haala nama yaachisu akka micoon keessa jirtus maaliif kaameraadhaan siirraa isinii maruu silaa nan dhibu maal godha haala hamaa keessa waan jirtuu fi akkaan godhuu wallaalee anumti as bahee turuu kiyya kanaaf waraabaa jiraa jechuudha. Kanaafuu dhuguma rabbii dubbachuuf akki godhan nama dhiba. Aane jenne. Aane haala inni keessa turu walumaan quba qabna dhugaa agarreetis jirra. Inshaallah isni rabbi isaas rabbi haa baasu. Sababa kanaan wal qabattee mijiyoonuu haala hamaa mudattee keessa jirti jechuudha. Isiis rabbi nu aafiyu. Anuu hanga sagaleen tiyya tuni qabamtee jechuudha. Ammaan tana kun guututti na dhukkuba matuma kiyyaafuu jechuudha. Maaliif haalota taanerraa maal jeetiin isin hima
Kanaafuu haalli jiru hunduu dhibaadhaa du'aa inaa godhaan isiniin ja'a. Kanaaf gaa kanarraa nama dhukkubu gubbaa taa'aa ooluun gatii hin qabu. Inshaallah maaliif haalli isin keessa jirtu gaa haalota hamaadha. Kanaaf karaa furmaataa gaa anis deemuu kiyyaa inshaallah niin tattaafadha. Ani rabbina haa gargaaru walumaa galattuu. Kanaafuu du'aayiidhaan nafaana turaadha. Dawaallee garagaraallee siidhaa barbaaduudhaaf ani dirqama narra jiru. Haa ta'u isiillee bakka jirtu tanatti manuma keessatti dhiiseeti. Amma manni keessa jiru isa kophaati. Isiin as keessa jirti. Manni birootu asiinis jira. Manni biroo ni jira. Kana keessa jirti jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf akkaataa nama dhibaa du'aayiidhaan dhaloota keenya meen jajjabeessaa inshaallah isin rabbiitiin du'aa isin godhaaf isiillee fi nulleedhaa du'aa nu godha. Maaliif hedduu nama rakkisa. Lafti keessa jiru biyya keessa jiru tuni namni keenya kaas keessa jiru kuni akkaataan isaanii nama dhibaa. Wanti isaan dalagan wal quba qabduu wal quba qabaachuu miti ofuu quba qabaachuu dhabuu takkaatu jira. Maaliif laallee agarra sooshaal miidiyaa kana yeroo laaluu fa'aa dadhan. Maaliif hundumtuu akka nama fayyaa hin qabnee waan godhatu arkaa jirra. Inshaallah waan lafa tanatti illee gaa waan beenyu inshaallah rabbi nurraa dhaabu du'aa nu godhaa nuti jabeessaa isiniin jenna. Kanaafuu haalli viirusaan keessa jirtu walumaa galattuu haala ulfaataa haala jabaadha. Ani gaa isiirra taa'ee kophaa wantiin yeroo hunda irraa aluun jiru sagalee nu qabna taatee akkaan godhuus wallaalee bahee ammallee deemee qorichoota barbaaduufiin qaba hajuu yaada murteessee jira. Inshaallah qorichallee rabbii gartee naaf haa hiru. Isii walumaa galattuu haala laafee keessa jirtu kanarraa namni na bira jiru ani hedduun dhibbachaa jira. Ofii kiyyaafuu qabameetiin jira jechuu barbaadeeti. Kanaafuu gaa daawwattootaaf hordoftoota keenya amma bahuu kiyyaa ammas nu hordofaan isiniin jaa amma xumura sagantaa keenyatti nu faana turaadha. Waan irra geenye ammas walumaan ka ilaallu ta'an isiniin jaa akkasii wal haa quba qabaannu hamtuu isinirraa qabu nu faana turaan isiniin jaa. Egaa daawwattootaaf hordoftoota keenya amma imala eegaleetiin jira. Na hordofaa isiniin jecha imalliin ani eegale kuni tokko qorichoota yoo ni fayyite taate qoricha fayyaa isiidhaa barbaaduu fi kanaafin deemaa jira. Egaa osoo tabirootiif walumaa galatti arafeetis haa ta'uu fuudha irratti fuudhuudhaaf haala rakkoo fi mashaakila rakkoo gurguddoo keessa jirru ta'anii gubbaan dhalattee tunu hundi mataa dhukkubbii fi dhibdee egaa hamtuu viirusatti taatee jirti. Inshaallah rabbi nuuf haa fayyisu. Sanii fi egaa akkaataan akkaan ta'uu wallaalee ammaa fakkeenyaaf qorichootaan barbaada deemutti jira. Ammaas nu faana tura. Rabbi qoricha fayyaallee rabbi nuuf haa hiruu fi akkasii nu faana tura karaa egaa deemutti jiran isiniin jaa na hordofaa. Ammallee akkuma ilaalaa argaa jirtan kana kunoo karaan deemaa jirus kana fakkaataa fakkiin itti deemu bakka qoricha isiidhaa itti barbaadaan deemaa jira. Inshaallah namnis bireen jiru gaa kana booda sardameetiin jira. Inshaallah yoon arkadhe hiree fudhee dirqamni karaa adeemsee karaa keessa jiru kuni yoo akkaatuma deemsa kiyyaa kanarratti viidiyoolee isinii maruu kan na dandeessisu ta'ee isinii maruudhaaf qophiidha.
yoo haalli naan jetuu bahees wanti maru jiru jechuudha. Haalli keessa jiru haalli dhiddee hamtuu keessa jirra. Hamma ofiifuu mataan nu bira galee jechuudha. Akka taanu wallaallee sagalee tiyya laaltanii dhaga'utti jirtanii akkaan keessa jiru. Kanaaf inshaallah isin rabbiitiin waan jira hunda walumaan quba qaban. Maaliif jennaani ammatti wantoota taateewwan ta'aa jiruu fi haala wal qabee jiru keessattuu akka nuti akka dhalootatti wal godhiin yookaan taateewwan hammeenya ta'aa jiru kuni walirratti oofaa jiruu fi akkasumas haalli badii gurguddaan ta'aa jiru kuni hedduu nama dhibaa inni nu dhiburraa dhibdee gurguddoo nutti ta'ee jira. Ammallee kun akkuma ilaalaa argaa jirtan kana karaan deemaa jira. Karaanis kana fakkaata. Ammaas nu hordofaa waan jira hunda walumaan quba qabaannaan isiniin jechuu barbaada. Egaa imala irraan jira nu hordofaa nu faana turaan isiniin jaa. Du'aayiidhaan ammoo nu jajjabeessaan isiniin jaa. Haalli keessa jiru haala ulfaataadha. Egaa haala ulfaataa kanammoo akkaataa keessatti baanu hundumaa Rabbi nu laaffise. Warra keessaa booda danda'u Rabbi nu haa godhu jajjabaadha. Haalli amma waa hedduu dubbachuudhaaf asirratti inaaf mijjatu karaa deemaa jira. Karaaleen kunoo kana fakkaata. Du'aayi naa godha. Qorichallee kan isiin itti fayyadu Rabbi naaf haa hiru. Deemsa irraan jira. Du'aayi na jajjabeessaan isiniin jechuu barbaada. Waan keessa jiru kana jee egaa waan isin na caalaa hubattanii ka'umsa irraa hanga ammaa waliin jirtan waan ta'eef du'aayiidhaan nu jajjabeessaa. Kunoo karaaleen kana fakkaataa isiniin jechuu barbaada. Ammaas nu faana tura. Egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa karaan deemaa jiru kun daandiin imalli isaa dheeraadha. Bakka qorichaa namni irra deemaa jiru kun fagoodha. Achiin dhaquu deema. Ammallee daandiin akkuma ilaalaa argaa jirtan kana fakkaata. Ammaas nu faana turaan isiniin ja'a. Amma xumura viidiyoo teenya nu faana tura. Du'aayiidhaan nu jajjabeessaa. Waan walumaa galattuu sichi irra geenyu kan waliin ilaallu ta'a. Nullee tana keessa Rabbi nu haa baasu. Du'aayi nu godha. Haalli lafa nuti keessa jirru walumaa galatti ulfaata. Isintu nu caalaa sordofaa. Isintu nu caalaallee quba qaba waan ta'eef akkaataan keessa jiru hedduu nama dhiba nama yaachisaa. Gartee of nu beeksisee hundumaa Rabbi nu gargaare keessaa nu haa baasu. Bakka jirtanitti du'aayiidhaan nu faana tura. Ani har'a waan dubbadhuuf waan dhiisullee hin beeku. Anarra waan gartee dubbadhuu fi waan dhiisu wattaan hin beeku. Sababni isii dhukkubduu manatti dhiiseetiin daandii irra deemaa jira. Daandiin kunis dheeraadha. Inshaallah Rabbi haala hundaa naaf haa tolchu. Qoricha kanaas nama harkateetti deebi'u Rabbi nu haa godhu. Kunoo daandiinis akkuma ilaalaa argaa jirtan kana fakkaata. Anis nama nagaan gartee qoricha san milkaa'ee isitti deebi'u Rabbi nu haa godhu. Du'aayiidhaan nu jajjabeessaa nu faana turaan isiniin ja'a. Waan sichi fuula dura dhalatu gartee ulfaattu walumaa galattu waan ta'a walumaan ilaalla jechuu barbaadeeti. Dubbiin tuni dubbii hamtuu waltattuu jalqabarraa eegaltee hanga ammaan tanatti dhibdee hamtuu keessaa nu jirtu waan ta'eef du'aayiidhaan nu jajjabeessaa. Haalli isiin keessa jirtulleen haala hamaadha. Haa ta'u garuu akkasumatti manattuu dhiisee biraa deeme inshaallah anis qoricha fudhee jirjiraan isitti deebuufiin daandiin haala dheeratu malee hawwii qabaa. Du'aayiin na faana turaa na jajjabeessaan isiniin ja'a. Ammaas nu faana turaa. Daandiin kunoo akkuma ilaalaa argaa jirtan kana fakkaataa. Ammaas quba qabaannaan keessan nu faana haa ta'uun isiniin ja'a. Nu faana turaa. Du'aayiidhaan nu jajjabeessaa.
daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa akkuma ilaalaa argaa jirtan kana imalli karaa keenyaa dheeraadha. Bakka sanis geenye jirra. Achitti immoo isinii waraabuudhaaf nu mijataa miti. Erga asirraa baan immoo yoo nuuf mijataa taate isinii waraabnaa, yoo nu mijataa ta'uu baattees egaa haala jiru hafuullee keenya dura inshaallah kanuma waliin ilaallu ta'a. Ammas qophiin keessan nu faana haa ta'uun isiniin ja'a. Nagaan naa tura. Hamma haala jiru hundumaa rabbi nu haa laaffisu. Wanni jiru rakkoo gurguddoo jira. Isa sanii walitti deebinutti nagaan nu tura. Du'aayin nu jajjabeessaa isiniin jenna. Haalli lafa keessa jirrutu walumaa galatti ulfaata. Ani salaan jira. Amma jirjirarraan jira. Waan dhufeef san fudhadhee immoo gama sanitti deebi'uu fi bakka sanii waraabuudhaaf naa mijataa miti. Asumaan kaameraa kija makiinaa gubbatti cufadhee isatti aanu inshaallah isin rabbiitiin waliin ilaalla isiniin jechuu barbaadeeti. Ammas hanga agartee isa fuula keenya dura jiru walitti deebinutti nagaan naa turaan isiniin jaa. Baay'ee nagaatti du'aayin teessan nu faana haa taatuun isiniin jaa. Haalli jiru immoo dhibdee gurguddoo of keessaa qaba. Baay'ee nagaatti.